Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, akkam jirtu nagaa fayyaadha. Galatooma darsiin teenya egaa walaa barsiifnu dawaalee dhukkuba hundaaf dawaa tajaajiltu kumatti fuftee jirti. Har'a paartii diidammaffaa isiiti. Paartii diidammaffaa irratti egaa dawaan nuti barannu dawaa dhukkuba mataa jechuudha. Mataa nama dhukkubu. Hagama tokkoon si dhukkubu duduubaan jidduunis walakkaanis si dhukkubuuf dawaa isaatirraa haasofna. Dawaa isaa sanirraa dawaa kudha takka manuma keessaa kuduraa muduraarraa kan fayyadamtu odoo kaniinaaf shurooppii marfee alaa odoo hin ta'in jechuudha. Mana kan kee keessatti ooma nyaattu tartiiba akkaataatti fayyadamtee fayyuu dandeessuun sanirraa haasofna. Nu hordofaa isiniin jenna let go. Har'a shanirraa haasofna. Darsiitti aantu keessatti ni xumurraa jechuudha. Kanaaf kudha takkan bakka jirtanii mana keessa bartanii karraa fayyadamtan isin abdannaa jechuudha. Nu hordofaa isiniin jenna let go. Keessatti gaa tokkoffaan duraa dhukkubbii mataatiif wanni nuti fayyadamnu karkam. Karkam jechuun irdii. Irdiin kun kan dubartoonni fuula dibachuudhaan bareeduminaaf fayyadaman jechuudha. Inni kun farra infilaamaatooriiti. Infilaamaatoorii jechuun farra dhukkubbii qaama keessaatiif alaa hundaaf tajaajiluuf kan itti fayyadamanii jechuudha. Kanaaf irdii kana ni fuuna, karkam kana ni fuuna, biicaa kan qabiidoo fakkaatu sanii irdiin kun irdii kana ni fuuna. Irdii maankaa xiqqishaa tokko fuuneetuma aannan kubbaayyaa tokkoon walitti danfisnee ganama dhugnaa jechuudha. Faxara dura. Sa'a jaarrattis irdii maankaa xiqqaa kasiinii san fuunee aannan kubbaayyaa tokko fuunee waliin danfisnee dhugnaa jechuudha. Galgalaas aannan kubbaayyaa tokko irdii maankaa xiqqishaa tokko walitti danfisnee furannaa jechuudha. Guyyaan marraa sadi hanga dhukkubbii mataa irraa dhaabbatutti furannaa jechuudha. Itti aansee inni lammaffaa qoronfol. Qoronfol kun farra infilaamaatoorii jenninnis dhukkubbii waa hundaa qaama keessa jiru hundaaf dawaadha. Akkasuma namoota needdii irraa cituu didee dubartoota dhiiga garaagaraa kan namarraa yaa'u hortoota garaagaraa hundaaf dawaadha. Qoronfol waa hedduuf dawaadha. Dhuunfarratti gana waan inni dawaa ta'eef irraa haasofna. Ammaaf dhukkubbii mataarraa waan jirruuf infilaamaatoorii keessa waan jiru jecha dhukkubbii mataa akkaataa itti fayyadamtu zeeta qoronfolaa jira. Zeeta qoronfolaa qaruuraa xiqqishoo keessa jira. Ni harkattanii indalaxaariina iddoo faarmaasii habashaatti ni harkattanii. Faarmaasii habashaa jechuun bakka dawaa aadaa itti gurguranii jechuudha. Achi ni harkattu zeeta qoronfol san ni furata. Zeeta qoronfol dhabii lama dhabgoota kubbaayyaa keessatti achii booda zeetu jawzul hindii. Zeetu jawzul hindii jechuun kan xaasaa keessatti ashagamee dhufu jechuudha. Zeeta isaa kan xaasaa keessaa jira, kan qodaa keessaa jira. Lachoota harkattanii ta'a. Isarraa maankaa guddaa tokko ni fuuta. Zeeta qoronfol kana dhabirra goota. Achii booda soogidda xiqqishoo dhab keessa goota. Waliin laayiteeti zeeta lamaan kanaaf soogidda xiqqoo maankaa xiqqishaa tokko keessa buustee waliin laayitee nama mataan dhukkuba san addarraa fi dhaanfoora isaarra dibdaa jechuudha. Kana garatti hin fudhatu. Addarraa fi dhaanfoora dibdaa jechuudha. Yoonii fi zeeta jawzulindii kanaa fi qoronfolii harkachuu dhabde immoo rakkoo harkachuu dhabde takkaa'u maankaa xiqqaa tokko qoronfolurraa isaa fuuteetuma bishaan kubbaayyaa tokko dabaltee waliin danfistee akkasitti hanga daqiiqaa 10 takka kaayisee hoggaa maankaan xiqqishaan qoronfolirraa fuudhame bishaan kubbaayyaa tokko walitti laaqame booda egaa qararri bishaanii jijjiirame jalaa mirtee dhuyidaa jechuudha. Kanaaf dhukkubbii mataa sirraa dhaabaa jechuudha. Manuma kan kee teessee jechuudha. Kanaaf dawaa amma hundeen biqiltoonni asii siyaasa kun dawaan Jarmanii karraa dalagamu isa kanaa beeku. Dawaan qaaliin alaa dawaa Jarmanii waan ta'eef. Kanaaf hundee ajaa'ibaati jechuudha. Inni sadaffaan wanni mataa dhukkubbii mataatiin wallaanamtuun ooyiraa qurreeyaan saakayyoo baala saakayyoo firii afur ni fuuta. Bishaan kubbaayyaa tokko ni nayita waliin danfista. Hoggaa danfistee waliin jiidhee qararri bishaanii jijjiirame booda jalaa mirteeti akkasitti bu'aa waa isaa san dhuyidaa jechuudha. Bidda shaayii buufattee faxara ganama irratti ganamaa galgala fayyadamtaa jechuudha. Guyyaa sadii mataan dhukkubbiin qaxxachumatti olii. Hir'ina dhiigaa irraa ta'us dhiiga sii guuta. Rakkina yaada irraa ta'us bakki hormoonii tasgabbeessee xiqqaa dheeraa rifeensaatti namni si godha. Kanaaf waa hedduu sirraa ittisaa jechuudha.
yeroo waan nuun fuuneef irraa nana soonni malee. Akkasumatti inni afuraffaan awraaqu naanaa jedhame. Naanaan kunis mukuma baala xixiqqaa akka akaakiltii gibbii keessatti kunuunsan xaasaa keessatti kunuunsan irraa takka. Kanaaf akkuma saaqayyooti baaluma akka saaqayyooti naanaa jedhama. Isa kana fuuteeti akkasitti baala naanaa kana fuutee bishaan walitti dabaltee bishaan keessatti hoggaa inni jiidhaa isaa sana addarratti ajjiinata jiidhaa isaa sana addarra dhanfoora irra dibattaa jechuudha. Inni shanaffaan zeetun naanaa. Zeetun naanaa kana ni fuuta. Dawaan shanaffaan zeetun naanaa kana fuuteeti. Zeetun naanaan kun dhiigaas coccofina qaama keessaa yoo dhiigni sammuu keessa sina siraataan deemu yoo cufames sirriitti deebisaa jechuudha. Isa kana fuuteeti allazi bisaa fi tanziima tandafa qoddamu. Isa kana fuuteeti akkasitti wanna goota zeeta naanaa kanaa fi zeetun lawzii maankaa guddaa tokko zeeta naanaa kana maankaa xiqqishaa tokko waliin laayita zeetun lawzii wajjin eega zeeta naanaa kanaa wajjii zeetun lawzii kana waliin laayite achii booda garatti hin fudhattu dhanfoora irraa fi addarra dibataa jechuun namni mataan tokko. Achumatti irraa dhaabbata jechuudha. Al'unuq bireef takkaa'u gateetii isaarra dibataa jechuudha. Achumatti irraa dhaabbataa jechuudha. Kanaaf takkaa'u waraqaa naanaa kana zeeta isaa waan argee waraqaa naanaa kana akaakiltii gibbii keessa guddattu kana fuuteetuma urreessitee bishaaniin jiiftee takkaa'u zeeta naanaa kana waliin jiiftee baala isaatiif zeeta isaa waliin jiistee addarra dibattaa jechuudha. Takkaa bishaaniin walitti oogustee Itoophiyaa bishaan itti keessatti danfe bishaanni danfeen sana mataan dhiqattaa jechuudha. Dhukkubbii mataa achuma sirraa dhaabbataa jechuudha. Takkaa zeeta naanaa kana dibattaa jechuudha. Achuma sirraa dhaabbataa jechuudha. Kanaaf darsiin teenyaarraa zeeta naanaa, baala saaqayyoo akkaataa itti fayyadamtu wajjin qoronfol, karkam, irdii akkaataa itti fayyadamtu wajjin dawaa shanan kana manuma keenya jira. Kan mana keessa fayyadamu jiru dhukkubbii mataa achuma sirraa godhaa jechuudha. Kanaafuu dawaa shanan kana fayyadamaa isin jenna. Gaafii qabdanii fi yaada qabdan nuuf barreessaa, nuuf dawwalaa, bilbilaa fi wanti isin keenya jira. Dhibeelee biraatiif illee tajaajila wal'aansa addaa waan kaniinuuf irraa fayyadamuu dandeessan. Kanaaf hedduu galatoomaa isin jenna. Laayikii sheer godhuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsii lammaffaatti hangoolii deebiin nagaan nu turaa isin jenna galatoomaa.